أديروجا أبسخيتي في سلفات دوغالا تومي أما درين تيتي خيسة براق ودنديسا غافي غاتوما توما بيتي فردينات نافذ أنه واحد تطويني تشوفي جالسامي أوجيني تدراتي خنوفي فو ماستر بلاني لما فعلتي به ماستر بلاني خليسا سديف خارا قولي فده خليسا بكدو كار هكتارا ديدمي لما راي غرا شنتمي ويت قدتي ودم مرة أسواجر بروان بيتي قدينا أفر خيساني متن خاماو بيتين وهفتي تشاجري بكر guutuun deebinee jechaa jiran wani isaan barbaadaa jiran gara haadhinis isa fi master plaanii fi amma akka gaariitti oni beekuu qabnu keessa Somaaleen sabboonummaa Somaaleedhaatii fi lafa balbalifannaan ajandaa Somaaleedhaa ta'ilaa hawaasi khaleessa beetee Ziyaad Barreedhaatii gaggeeffamaa turte manaama Somaaleedhaati. الرئيس فيفو بيتي منام سن فيجينا بيتي سومالين فجأتي قلمان قودة نبدسني إني فيفو عليه خبا تجرى تشوي أما لما تدرقمين أقاديني في إيسا جدوتي ما سبلاني خانا إيجو تدرو حواس لكاتي درقمين جرن إيساس خبا إيساتي بيتي خرا حديدا هدا قبتي خنا راوغا بيتي لولا جربيكي خيسا تشوي أقادين أمو خنو خرا بيتي بورنا مويالين تيجي مدى ولا بوداتين يتشنو جرا تشوي سو برب مرفا مخيس جرا قباب دوتي هرقين بورنا را هم هرقيتي بها في كبابهان كبي مرفا مجايبا خيس جرا تشوي دوبا ميغا لفخليسا أكاسيتي أو ونفسني فلما نفسني في تعرض نبني في أبو تيجتوني وقاول برخيسي أديرو تمتونا قدو فياتي قبل بقجرة تاني شبو ميديا ملي ردي بيخا أمتا خيساني سقليتو ركو في العلا مدى أمتا أرومورا إدو موقت كابا كبتي بهاديهات ركو ساني إفا بافتني هجري ساني رتلي دبچا باتني نموت الدادة اللي دبسا باتني أكسما هواسما في دور آدا سبخنا رت akka biyyaatti egeree biyya san keessatti uummanni kun qabaachuu danda'u irratti waa hedduu dalagaa baatanii fayyadaa ulfaadhaa horaa bulaa isin jechuu barbaada gammee ija ulfaadhu hojii boonsa jirtanii hojii jajjabeeffamuu qabu fuulduraas birmachuu waliiniitiin taanee waan keenya waan guddatu waan nu hojjetu kan hojjechiisifannu kan akka hawaasa kanaaf ka ilma gartee sagaleensaa fagoo deemtee yoo fagoodhaa waatti dhufu jiraatanillee gartee akka ulullee hoggaa misaa'illee jaraddi ceewosan iyyitu san argite shabboo miidiyaan san ta'aa fi osoo wanni dhufu san isan dhooyine uummata kanaaf biyya tana warra waa himuuf san isaa ta'uu khayagaree fi siyaas diinagdee keessatti ekspertii adda addaatii fi guddina adda addaa beekumsa teknooloojii keessatti akka gartee gumaacha kana caalaa akka gumaachuuf namoota akka gummaa isaatiin irraa hirmaatu jechuu barbaada. Fayyaa ta'e warri ammaan tana wajjin rakkachuu jirru Sumaala taaree tokko isaaf hoggaatee waan jedhamu kun lamaan qofaa miti bakki irraa kaa'atee dubbini ijaarsaa diri itti ijaarameetu har'aan tana rakkoomtuni warra dirii fi warra Ismaa'eel Jabartii jiddudha. Amma jaarri warra Sumaalee haaree ijaaree Sumaalee biyya tanaa Sumaalee uummata Afrikaa Sumaalee lafa tana qabdu warra seenaanis seeraanis heeraanis lammii Afrikaa taate lafti tunis tansaanii taate dhaloota sanii balleeysaniitiitti dhaloota biraa uuman dhaloota imaammata jabaa qabu tokko jechuudha. Dhaloonni suni akkuma tolchaa gaafa state of Israel dalagan sanumarraa haa bara 80 takka dura Itoophiyaatti onni dhufe Harar kana gaafa jaamugaa lafti kun Harar jaamun kuni Shawaa Bahaa tana gartee Awaashii gad osoo hin ta'in Shawaa Bahaa tana dabalateeti walii Salaalee tana guutuu fudhatee kibba bahaan kibba saniin dabalee akkasi gakkutaa jechuudha. Guutuutti biyyi kun biyya guddoo takka
Tana haala qonnaas bareedaa qabdu. Tiisaanis tiisa bareedaa qabdu. Daggalaanis daggala bareedaa qabdu. Addunyaa kanarratti loloonni jajjabaan deemu maalirratti deemare? Loloonni jajjabaan addunyaa kanarratti deemu hedduun riisorsiin san keessaa wal riisorsiin haalaan fardii taate bishaan. Amma yoonii fi riisorsii tanii bishaan kana yoo lafa keessanii ilaaltan lolli Eeltiraas, lolli Keeniyaas, lolli Somaaliyaas kan Jibuutiitis Itoophiyaa wajjin rakkoon bakka kana jirtu maali yoo jette furmaata sii kennaa jechuudha. Eekka namaa kan nu qaba. Duuba jarri har'aan tana maastar pilaaniin isaanii kan Haayile Sillaaseen dide. Kan Dargiillee dide. Sanii ammoo har'aan tana Abiyyi hayyamee jechuudha. Gadaa kana keessa ijoolleen waan abbootiin isaanii godhuu turan san har'a milkooyte haa. Maaliif gadaa kana keessa? Maastar pilaanii gartee bara 80 akka duraa bara 100 akka duraa san har'aan tana ijoolleen warra gartee isaan jabeetti kun milkaa'ee jira jechuudha. Wanni isaan barbaadan qabamee jiran fakkaata. Amma dhufe sirriitti si dhaga'amatti fufe. Duuba waan tana jiru. Wanna tokko bilbila tokko na dhufu jira sanii ta'u. Amma kan ansi dago. Bareeda. 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 Duuba maastar pilaaniin bakka irraa dhufu jiru bara san irraa dhufu jira. Bara Western Somalia Liberation Front keessaa warri qophaa'e sun isaanii wajjin qabsoofsee. Warri sun irraa gara murni tokko amma kaleessuma haareetti odeeffannoo haaree tokko dhufu ture kaleessa. Warri Somaaliyaa jedhamu naannoo Somaaliyaa jiru kun kan warri xafeenfaan bobbaasan kun inumaatu warra gartee East Liberation keessaa as bahachuu dhufanii jiran. Warri sun kaa warra dullachaa warra yeroo dheeraa qabsaa'uu ture ni beekta. Warri sun ummanumaa haareetti dhufanii obboleettiin teenya sun duuti isaatii fi dhaamsisii faraqa takkaa miti. Eega isiin dhaamtee lafa buutellee jalqabumaas mataa dhaawwan. Rasaasni deemaan mataa naman dha'u. Hunda dhaabee rasaasni deemaan mataa sin dha'u. Amma guyyaa san dhaqe maasmikiyoon tun. Rasaasa sadii isii dha'e. Sadeenuu mataa keessa isii dha'e. Rasaasa sadii mataa keessa dhaabanii sadeenuu mataa keessa isii dha'e. Ijoolleen achi keessaa waa takka qelee jechuu hin dandeenye, hutub jechuu hin dandeenye. Arrammoo as deebiteeti. Gibira kafaluun dirqama akkamii akka ta'e. Lubbuun nama lafa sanirra jiraatu lubbuun Oromoo qe'ee san keessatti akkuma hurbuu hereedhaa re'een hagde san ichi haxaawaniiti namni keenya yoo du'eessa. Seenaanis akkasumatti haqamaa deemaa jira. Maastar pilaanii akkasii jarri bara sanirraa tolfatee jechuu barbaadeeti. Lafa ammoo innumtuu qe'ee kibba bahaa fi kibba kana qofaa miti kan isaan maastar pilaanii isaanii irratti argame kun. Yeroo dheeraa pilaanii Dargiin dhoorke. Maastar pilaanii Haayile Sillaaseen dhoorke. Maastar pilaanii Minilik dabalatee dhoorke jara kana. Isaan har'a hayyamaniif jechuudha. Isaan hayyame. Har'aan tan immoo wanni nu gargaaru jirru mootummaan biyya sanii waan itti murteeffatu. Kan hoggansa sangaan qalamee dalluu irraa murachuu feetus, handaraafa murachuu feetus ta murachuu dandeenya. Adam Faaraa, Hamashideetii fi Mustafee namticha itti har'a jiru kan Dirree Dhawaa taa'u, itti aanaa kan Kadiir fi Oddiin. Ijoollee
Dengada abbootiin isaanii pilaana lafa keessa pilaanni isaanii har'a milkaa'essantu waan kana jira jechuudha baay'ee waa'ee master pilaanii wal qabsiisee. Baay'ee fayyaada galatoomee eebargaa gaafin jirtu waan Haayila Sillaaseen dide waan Dargiin dide jarri keenyanii hayyamaa jechuuni eebargaa walli siin gasu kan tokkoon hagam takka uummanni kun beeytee jaala biyyaatu hin qabneedha jaala kursii malee uummanni kun beeytee amala baandummaa irratti harkaa jirraa jechuudha. Bar kursii fi tiifalmachuun takka aangoo fi tiifalmachuun takka ammoo hoggaa beeytee gaa achi bira kuttee ummataas lafaas amma beeytee labsiin kun godhamuu fi jala bultiin beeytee daawwiin Hassan Sheikh Mahmudillee beeytee walumarra dhufee fi jechuudha. Khulundinu wanni garsiisu gaafaan diplomaasiidhaatiin Hassan Sheikh Mahmudi Finfinnee dhufuu deemu Mustafeen godina afurii fi aanaa 24 Oromiirraa aanaa 14 Oromiirraa fudhadhee jee labsuun tuni konfidensi akkasii garsiisuun I think haaloo beeytee araaraa bookunu beeytee Somaaliidhaaf sadarkaa kanatti mirgi kennameefidha. Miseejiin beeytee Abiyyi Ahmad Maqdishoodhaaf dabarsuu barbaadu. Ilo uummanni Somaaliidhaa seenaa teessanitti miilik irraa jalqabee Haayila Sillaaseedhaa Dargii irraa Wayyaan irraa jalqabee namni akka hiyyatti isan tajaajilu addunyaa tana gubbaa hin jirudha. Sogaa tuntana talamaffaadhaatis wanni amma arkuu qabnu keessaa Oromoodha bikka buufataa jirama. Opinion waan beetee beezii social beezii Oromoo irraa shifti godhuudhaan Somaalee Adaree Siltee amma ulaatee Kambaataa amma itti gaafatamaan biiroo dahannatiidha nama Silteedhaati jechuudha. Beetee foreign ministeerii beetee akkasumas ministeerii haqaa waliigalatti paarmisee wannummaan speakerii afayaayin paarlamaadha aangoo gurguddoo hundaa'u Abiyyiin minority Oromiyaadhaan beeytee dalleetti godhachuu deemu. Nun kun he doesn't care jechuun manni bikka Oromoodhaa nama biraa buufataa jira. Gaa yeroo ammaa tana keessatti namni beeytee sirna beeytee PP keessatti qaalimame irra dachaan Harariidhaa fi Somaalee. Hararii qaamaan dhaqee ballama seeneef inni dhufee deemumaa fi beeytee guututti caasaa keessa Oromoo yaasuun takkuma taate. Nama hidhuun takkuma taate. Direedhaa dhufeeti beeytee waan gaafa san waliigaleeni arra wanni sun hundinuu deemaa jirti. Arra Aadam Faaraa beeytee ilmaatu sirni Itoophiyaadhaatu jijjiiramee pirezidaantiin Itoophiyaadhaa Abiyyi Ahmadii piraayim ministeerri Itoophiyaadhaa Abbooy Aadam Faaraa jechuu dandeenya. Aangoon namni haga isaatu irraa aangoo qabu jira. Fayyaadee inumaa waan godhanirraa guddoon irraan tana isaan lafa kaayatanii jiranii lafti gaazni keessa jiru naannoo amma himata godha keessa wanni sunna patroolee bar. That's natural gas. Natural gas in humaati miti. Laftu tolchuu dandeessa laftu waan laftutti tolchitu qilleensa irraayis bakka biraa irraa faltii loonii irraa fi waan garagaraa irraa waan laftu tolchuu dandeenyu faltii haga gartee lukkuu irraayis waan laftu tolchuu dandeenyu tokko. Waan kanaanis sammuu dura uummata keenya banan. Akkaataan isaan itti yaadu jiran ijoolleen tuni reefu jaalsamiyaan jettee jirti laal. Oromos hin beektu. Seenaa Oromos hin beektu. Lafa tana warri irraan isaan lafa tanarraa buqqaasu jiranii lafa tanarraa fixu jiranii Itoophiyaan akka turtuuf akka Somaalee fi warri sagaltee Somaalee wajjin ta'ee biyya biraa ijaaruu barbaadu kun akka lafa biyya tana hin cabsine warra dhoorke ijoollee abbootii warra isaan irra dha'u jiranii kanaatiitu uummata kana Finfinnee irraa ittisaa turan jechuudha. Gaafa Dirree Dhawaa fidanii hir'isee waan juucha lafa kaa'an. Gaafuma sanuu seenaa lafa kaa'an. Seenaa lafa san keessatti dhaguma san irratti barraa'ee wanni jiru. Wanni jettu. Namaatiitu asiin fixee fuudhee kutee Oromoodha.
eenyu fitan ummata keenya fitan hijaasan ummata isaanii keessa kaanii jechuudha. Lamma namni hoggaanii fi victimii hoggaa play gootu hoggaanii fi gartee siyaasaa miidhame gaafa jettu gaafa isteeta jaaruudhaaf lafaa ka'ee addunyaan hundinuu wanni ijoollee warra Yihuudiitti dhufteef hin jirtu. Biyya addunyaa hundarratti akka isaan miidhaman namni nama san godhe yoo hawaasa isaanii namni godhe biyya argamsiisuudhaaf biyya malee baduuf teenyaa waan beekaniif eenyummaan teenyas baduuf teessanii lafaadha namni hin qabne ni badaa waan beekaniif manni isaanii Jarmanittis Raashiyaattis bakka hundattuu akka miidhamu godhan. Akka jibbamu dalagan. Jarri sun biyya jaare. Biyya takka qofa hin jaarre biyya hedduu ijaarratanii jiran. San keessaa takka Harargeedha. Oromiyaa keessaa Harargeen biyya isaanii keessaa mallee takka ijoolleen har'a jogola jirtu warruma sani. Har'ammoo wanni deemamu jiru galaanaa wajjin qaaloo si kennan. Lafa tanaa fi galaanaa fi Itoophiyaa namni kun yoo bakka fedhe bulchiinsa fedhees ittiin deeme akka fedhees yoo godhee har'aan tana humniti biyya gaafa caaseffamni amma jiru kun diigamees humniti isaanii wajjin biyya taatetti fufuu deemtu. Somaalee taanis irraa qabdu manguddumaanis taatu gartee hararraatiinis taatu irraa qabdu eenyu jara amma Itoophiyaa keessa jiru kana. Namni powerful ta'e Adam Faaraati. Eenyu ajaja waajjira badhaadhinaa? Eenyu gabaasa Itoophiyaa guutuu keessaa? Adam Faara gaba Faara bira jiru. Waan inni illee wanni ta'u hin jirtu wanni inni quban qabne takka illee hin dandeessu. Inni kana teessuma akka dura irraa dubbannee yoo argite dhimma nageenyaatii fi tokkummaa wajjin jireenya hawaasaa gaafa jiru bahatti jira. Baha Itoophiyaa sanitti gaafa guutuu fuudhee walgahii yaamantu nama inni filate qofaa dhaqa. Dirree dhawaasii dhufa, adaree hararraa namni dhufa, Somaaliirraa namni dhufa. Qonna kanaatii fi hogganootuma kanaa bakka kana dhufa jechuudha. Karra galaanaatii fi lubbuun ta'ee walitti simtuu jechuudha. Lafa tanaa fi karra galaanaa waliin sharafamee jira. Abiyyi lafa arraan tana dhufanii akkasitti kaduraanii 95 ture. Sunuu waaqaanii miti lafa Oromooti. Harki gartee 50 fi irraa ol lafa Oromooti. Jaarraa 16ffaa dhufte ijoolleen warra Ogaadeen mataan isii. Bara 77tti sandura eessata jedhan. Bara 15 namni Sumaalee jaarraa 15ffaa keessa namni Sumaalee ni jira. Hawaasni Sumaalummaan beekamu ni jira hin jiru. Sumaalummaan beekamu Afrikaa san keessa sin turre seenaarraa sin turre. Akka shanii jechuudha. Arrammoo fuudhaniiti uummata Oromoo kana lafa isaa tana fuudhanii karanii wal jijjiiranii lafa kana jarra hanga bal'ifachuu qabaa jechuudha. Duuba gamme immoo waan si kaasuu jira bakka kanatti. Biyyi suni akka federeeshinaa jirtidha. Federeeshinni saboota wanni jiru sun kan naannoodhaan murtaa'e sun naannoo 9 eegalee naannoo irraa 12 ta'e. 12 naannoo Tigraay irraa kan hafe hundarraahuu komishinarrii biyyaa kan marii biyyoolessaa jiru sun hundaa'uu fudhannee jirraa jira. Waldhibbee siyaasaa mormii daangaa yoo jiraate magaalaa fi magaalaa hedduutti illee yoo kan jiraattu taate kanneen hundaa'uu eenyummaa fi lafaa fi siyaasa irratti qabate warra komishinariin Itoophiyaadhaa akka biyyoolessaatti dhaabbate. Era komishinari itti gaafatamni isaa eenyuu fi mana marii federeeshinaa jira. Moo mana marii federeeshinaatiitu walgahii taa'ee hin gaafi walgahii taa'ee jiraatee innoo kenneefiidha. Innoo kenneefiidha. Jarri kun federeeshinumaa duruu diiganiiti abbaan fa'aan ifaan fedhan murteessuu yoo barbaadan. Mata nama 5 fi naannoo kennanii miliyoona 5 immoo naannoon siin maltuu janiin akka fedhan dalaganii jechuudha. Yoo wanni akka adareedhaa gadi ta'uu dandeesse
Hararii keessatti huna khabar kibbijiru kuno maaf naannoo kudha takka ta'uu dadhabe. Lakkoofsa miliyoonota olii jiran lafa qaban afaan qaban aadaa qaban uummanni sun hundinuu silaa ulaagaalee isteeta ijaaramuu mirgi kennamee fi ni kennamaaf. Duuba fedha siyaasaa qofaaf murteessaadha jechuudha. Opiniyoon hanga gaafa seensiyaa jarri sodaatamni sodaataa hin gaaffiidhammaan tanaqa. Kanatti har'a wanni akka gaariitti ilaaluu qabnu federaalli safuuran baafne. Dalagamin duraas waan dalagamuu taa'u waan beekuuf jecha. Osoo manni marii federeeshinaa referendamni akka gaggeeffamu murteessin gaggeeffamee illee isaaniif murteessee illee hin labsin dhimma isteetni tokko taa'ee dabarsuu jechuun heerri biyyaa cabee jechuudha. Biyyi konstituushinii hin qabu jechuudha. Heera qabdu jechuudha biyyi. Ammas kana wanni godhamuuf marii biyyoolessaa kanarratti nama waa dhiyeeffachuu qaba. Nama hoggaa waa dhiyeeffatu haan ittiin qabneef aangoo qaban fayyadamuu qabanii jechuudha. Abbaa faarafaan akkasumas lafeen waan kana aangoo qaban kana fayyadamanii carraa qaban ijoolleen tun kaabaa gartee wanni deemu jiruu fi uummata bahaa jiruu fi kibba bahaa jiru kana maatti hin beekanii lafa Oromootti hin beekan. Lafti maal akka taatee siikkaa lafaan beekan. Lafti Oromoof dhuftee fi maqummaan Oromoo jiru kun immoo wareegama nama gartee kuma kitiraatiin dhufti. Akaakuu abbaa keenyarraa wareegatti kafalaatti isinee eenyummaa keenyaaf falmannee lafa keenyaaf falmannee irra jiran. Irratti duunee irratti awwaalamuun wayya malee kennuun fafaa jechuudha. Hin jiru addunyaa irrattuu hawaasni bifa kanatti amane takkaan argine. Har'ammoo warri opiniyoon adaamaa teessu tun maqaa Oromootiin salphina ajaa'ibaa keessa nu geessisu. Naddu hin jaallu. Dantaa fi fedhiin isaanii hangatiifamtee lafarra jirtutti jechuudha. Duuba har'aan tana fedhiin isaanii heera biyyattii hoo cabee jiraa moo hin cabne federaalli silaa dubbachuu qaba. Naannoon Oromiyaa dubbatti kanarraa namni dubbate hin jiru. Maaliif jarri walii galee jira? Kaaloo si kennee jira kennaniif jira. Biyyi kuni silaa komishinara biyyaatiif dhiyeessuu qaba. Mana marii federeeshinaaf yoo hafe komishinara biyyaatu amma aangootti qaba yoo ta'e isaaniif dhiyaatee isaan sanii wajjin mari'atee murtii komishinarri kuni kennameef aangoo paarlaamaan kenneef qaba waan ta'eef fedha isaaniitii fi nammaltee lafa tiyyaa jiru nama hiyyuu ichirra deeffachuu qaba. Ichirra deeffachuu dhabuun ammoo humnaaniin fudhadhaadha. Humnaaniin fudhadhaan ammoo obboloonni Itoophiyaa hin jiraatu jechuudha. Uummata Itoophiyaa uummatni tokko jiru. Uummata Oromoo immoo uummata gartee Itoophiyaa lammummaa Itoophiyaa san keessatti kabajamuuf jiru kan ta'e lafaanis namaanis hin kabajamu. Yoo jeeftees namni si gaafatu sirra jiru kan. Yoo buqqistees namni si gaafatu qachiistus saamtus namni si gaafatu jiru jechaa jiranii jechuu barbaade. Ayool faadhu galatoomii kan biraa beeka dhugaa amma fakkiidhaaf magaalaa Baabilee keessatti itti gaafatamaa poolisiidha Komaandar Musaa nama akka isaa kan yuunifoormii uffateetu ajjeeseen. Khabeetee nasihaa amma oduun naa dhuftee keessa namichi nasihaa ajjeeseetu qawwee isaatiin paatroolii irratti ba'ee deeme namitti dubbatee hin jiru.